Hello, Ashama, kabajamtoota hordoftoota diidaadha. Akkam jirta walkaan ijoollee dugdi nu dhukkabaa jira. Jirtanii nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ta'u obboleewwan kiyya. Har'a immoo dhufnee jirra. Har'a keessummaa waliinaan dhufe. Keessummaan kiyya kun YouTube jedhama. Obboleewwan kiyya YouTube qabaa keessa seenatii macalaasaa fi maalidha? Subscribe godhaafi jechuu barbaadetanii obboleessi kiyya kun jireenya kiyya keessatti jechuudha shoora olaanaa taphate jechuudha qooda guddaa fudhate jechuudha ani didittiin itaalem osoo hin fuudhin jechuudha rakkoo guddaa keessan deeme ijoollee rakkoo guddaa keessan mana internetii dhufee bakka mana narabbashaa ture bakka hin beeku ani kan dubbaddu kan maaliif isitti fakkaate yeroo san jechuudha mobaayiliin takka hin jiru mobaayilii kinoo duraanii kinoo amma qubaa geessisan jirti kan jedhu san ishee san ture kan qabadhu garuu micayyoo takka jechuudha osoo itaalem hin argin waggaa 3 waggaa 4 duubatti jechuudha duubatti gotatamaa yeroo tokko jechuudha yeroo san ani didittiin obboleessi kiyya kun mana internetii qaba guyyaadhaan jechuudha isa birattan Facebook fayyadame jechuudha Metire bolesa nama kisa jirta kanaafu yeroo san didittiin jechuudha halkanii guyyaa Facebook irratti micayyoon takka hin jirti biyya arabaa kan jirtu yeroo dabarte viidiyoo kana isinii gadhiisen tureeyyu maali saandaartaa maali maqaa ishee saandaartaa faranjiidhaa miti beeyan ijoolluma teenya maqaa ishee dhiisi maqaa itti fufime maqaa ishee qeesinaa yaamachuuf abaarridha kanaafuu didittiin yeroo san maalan godhee guyyaadhaan nanaasa sammuun kiyya halkanii guyyaa bakka asuma yaade ishee dhuma yaade jechuudha dhugaa isin hin jedhaame baay'ee rakkadhe kanaafuu guyyaadhaan Facebook keessa seenee nanaasa si jaalala keessa kufee jira hin jaale isheenis baay'ee si jaaladha si jalaa du'e damma kiyya bareedaa koo shaanqoo kiyya naan jette didittiin shaanqoodha akkuma beektanii kanaafuu inni maallaa jennatti kolfa alaala dhaabbatee ta'u jechuudha hin qaana akka hin qaana didittiin asitti kaa jechuudha nan gubadde daffi narraa yaa bakka daffi narraa jechuudha obboleewwan kiyya kanaafuu yeroo san dhugaa dubbachuudha yeroo tokko qarshii dhabeetan seenee ishee waliin jechuudha maadha maqaan isaa viidiyoo kooliin maadha maqaan isaa maali iskaayipiidhaan damma kiyyas jalaa du'e eessana jirta dammaa koo urgootiyyan jaan dhugaa ati inni natti kola sa'aa lama naasee dhugaa sa'aa lama haasofnaan jechuudha qarshiin qabuun jeen maqaan isaa dajuu jedhama dajitti qarshiin qabuun jeen dajitti naa rakkadhu harran jeen rakkoo na oolchin jeen rakkoon qabu naan jedhe kadda keessan ture halkan jechuudha abjuudhaan natti dhufte ishee hammadhee tarrafa kan hammadhu garuu ishee osoo hin ta'in jechuudha manfasii ayina xilaa jedhamu tokko hammadhee rafa manfasii ayina xilaa nama hammadhee na wajjin rafti ishee fakkaattee natti dhufti jireenyaan dabarsa rabbuunti jechuudha yaa gooftaa koo ifatti na baasta jirta galata guddaa argadhu yaa gooftaa koo akkasii mitira ati baay'ee qarshii meeqa qarshii kara kafaltee moo hin kaffalle amma hin fidda kanaafuu obboleewwan kiyya bakkuma jirtanitti isin hunduu jechuudha viidiyoo kana xinjidhaati ilaalati bashaqqadhaan ilaalaas callisaati didittiin baay'ee nama garramsiisti nama ajaa'ibdi Macam kun bicara ajaibat nama kafalchiisa hin bareeda weellisaa fakkaata hin fakkaatu weellisaa miti waa'ee bareeda kee andare waa'ee bareeda achuma jira qalbiga kana jechuun sirba baay'ee mijattiin tun sammuu qabdi obboleewwan kiyya seenatii da YouTube linkii isaa jalatti isin xaxa video isa dhumaa jechuudha seenatii subscribe godhaati video kana laalaa video adda addaa isiniif gadhiisa
Garuu ani maali si fakkaate caala. Maqaan keenya maqaan ooyee. Caala si jedhaa miti. Gaarii caala Diditti. Didi ooyee. Ani amma karaa irratti si argee miti. Eeyyeen. Ami akkamitti taalamii argatte amma arabaa garri dubbataa jirtaa miti. Isaanitti meera irra deebi'uun barbaadu ka akkaataa itaalamitti argadde obboleewwan kiyya ani dubbachuu barbaadu ka. Ijoollee jaamtuu keessa seena ija namaatu na nyaata. Isin dinattiin cululuqxee jirti ka ilaali hin bareeddi laala harki kiyya dura mantaane gaayoo taalama gan argadhee booda ijoollee si jalaa hubamee tan jira nan goddaame qaba. Garuu maal jedha እና taalim akkaataa itti argadhe hin beekama gabaabumatti jechuudha karaa irratti ishii argadhe karaa osoo deemtu karaa irra jechuudha bashaqqattee osoo deemtu boorsaa qabattee too jechuudha damma koo na beektee jirtaan jeen maaloo jetta si beekaa naan jette Simbe kuyoomiyyuu takkallee fuula akkana fuula shaanqoo fakkaatu jalleessa an fuulli kiyya jalleessaan jee didittiin kostarreette kaa akkatti kostarreette kaa yoo lakkatti jechuudha isinii gala nan arga fuula akkana argeetan beeku harka kiyya irratti guddatteetu akkamitti isin argine naan jettan jee harka kiyya irratti daa'ima xiqqoo daa'ima waggaa 3 waggaa 2 turte akkatti si guddisee si baadhee dugdatti si baadhee too akkamitti naan jettan jee laala ka obboleewwan kee ofitti naare anaan gubadhe akka naan jennaan diditti dhiiratiire jechuudha taragaaga'uu qabda kaa'ee wanna fi haa ta'u didittiin jechuun hin qorraati gisee sanii nan boonaa beemmoo anis nama ta'ee tan boole yeroo sanii nan boona gisee san kaa ani kaza akka naan jennaan ashii isa dhiisin jeen yoo na irraafate garuu maaloo bareedduu kii Indee hin beektaayii? ishee hin beektaa kanaan dura hin beeku beekatiifani akkaataa itti ishee wal baruufani akkaataa itti ishee waliin wal baru jechani amma haasaa jiru kun kanaafuu jechuudha obboleewwan kiyya bakka wal barran jeeni ishee taalemin jedhaman aan jedhe didittiin jedhaman jeen kaan didittiin hin korraate kostarrin jaatire baay'ee bareeddi miti bareeda baay'ee bareeddi miti damma kiyyaa be osoo ishee laalu namni osoo ishee laalu yaada kanaafuu maqaa ishee gisee dhibba dha'uu hin danda'a yoo lakkan salachaamne inni uffina maqaa ishee dhibba dha'uu hin danda'a nama raadhis hin jalaa nama raadhee be nama raadhee kanaafuu isin hunduu naa beekaa bakkuma jirtanitti baay'eetti isin jaaladha kanaaf viidiyoon keenya irraa asumarratti haa xumurru moo akkam? Haa xumurru. Maqaan keenyudha meel? Ani eenyu jedhama? Dajuudha kan jedhamu. Subscribe yoo hin goone. Subscribe yoo hin goone gudii hamaatu isinitti dhufa. Bakka. Gudii hamaatu isinitti dhufa. Gudii hamaatu bakkuma jirtan. Diditti baay'ee fira kiyya. Baay'ee hin jaaladha. Na jaalattaati. Oromfa Wallaggaatu moo Oromfa Amboo haasaa jirta moo Oromfa Shawaata? Maali? Shawaaris Amboollee. Binaasofta keenyuma. Hundumaa keenya. Kanuma dubbiin kanuma jettee didittiin waliin haa guddannu. Hiriyaan keenya tokko dhufee jira kabajamoo jirta obbo. Akkamitti kabajamoo? Seeni obboleessa keenya. Seeni. Mee waa'ee mudannoo ani fi inni dabarsine tokko waliin haasaa turreeyyuu didittiin mudannoo kana ogafinne dhumarratti dhufte. Inni dhufte gaa? Inni dhufte. Gaa mee ati maqaan kee eenyudha? Maqaan kiyya Fuqaaduu jedhama. Fuqaaduu jedhamta? Fuqaaduu Dhaabaan jedhama. Eeshi. Akkasii. Ay maqaan koy akka maali ko jalan deebiini ate manchaarka wayii tate maqaa YouTube keeti Maqaa YouTube kiyya dhibama haala nyaatame. Maqaan gateeni. Nyaatame. yaa fakka jechuun babareeda Murteessaadha. Murteessaa Tube jedhama. Murteessaa Tube jedhama. Obboleewwan kiyya yeroo dhiyoo keessatti YouTube hin banaa sanyii keenya yeroo dhiyoo keessatti waliin bashaqqatan kaamicaa kana waliin. Information baay'ee fidaa jira waan ta'eef. As dajuun hin jira micaa keenya. Micaa man dajuun as hin jira.
Asimmoo murteen hin jira. Murteessa kan wanni rakkoo guddaa yoo qabaattan isiniif murteessa. Abbaa murtiiti micaa. Bakka ittim. Dagam ittim. Fuula isaa laala. Obboleewwan kiyya fuula isaa laala. Abbaa mana murtii keessa rakkoo adda addaa yoo qabaattan, rakkoo shamarranii yoo qabaattan, rakkoo dubartoonni dhiirri fakkeenyaaf jechuudha. Asta Itoophiyaa keessa ta'ee jechuudha qarshiin haa ergaa minaamin ogas de'ee booda oga dhuftanii qarshii keessa isin jalaa yoo barbadeessa. Isa Abbaa Alangaa. Daaraa goonanii. Abbaa Alangaa jechuudha. Mucaa kana. Nalaala. Nam bareedne mucaa kana. Nalaala. Maal sittin tolleeti? Siina nan tolle mucaa. Ati gara keenyudha. Shaka shakiyyaa asumatti jedhe. Yoo mijaa maali mijaa maali? Itti ilaalila. Seexanni Intu tuqe. Intu tuqe. Ganama araqee malakkaa sadii dhuga jira. Farsoo. Waanoo ani badee. Haadha birritu bira deemata farsoo dhuga dhuga yoo. Fuula kana laala. Maali? Diditti. Nambaye maanyaaki. Ana waatu na dhibee. Maal na jalaa taate? Waa dhugdanii na dhugsitanii? Araqee malakkaa sadii dhugne almaaki. Ani badee. Maali jawaa afaan duwwaa maal jechistarreen? Maal si godhaate? Maali nuyi fuun hin xaqqabne maal si godhaate? Sin xaqqabne kaan? Maqatti nama xaqqabu. Dole nama uumaa namaan godhu. Ani Diritti. kaleen kiyyaa fi dhugaaraan kiyya gubadheetan jira. Ani waggaa fakkeenyaaf waggaa daa'ima sitti fakkaadhamte waggaa 50 umuriin kiyya waggaa 50. 50. Mangistii jaamu mangistii jaanyaadhetan jira yoo. Maalan ta'ee yoo sirrii dhabu. Murteessa maal jette? Murteessa Abbaa Alangaa. Mana murtiitti murteessa. Ara dhimmichi kun laalamuu qaba. Anyways kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube inni ka murteessaa Tube jedhama. Ani Dajuu Tube. Dajuu Tube jedhama. Murteessa abbaa murtii waliin qabu baay'ee. Ani immoo Diiduttiin jedhama. Warri beeknatiire yoo viidiyoo kana sin hundu White House galchaayi. White House Donald Trump bira akka ga'uudhaaf godha. Taawota tazaggaa'edha namichi. Yoo boleewwan kiyya nagaan naa jedha. Isin hunduu baay'ee sin jaaladha. Linkii viidiyoo kana hin